Odeeffannoo wal ispoortii Ethiopian'n sanbata bariisin biraan geenyu irratti argamna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bakka jirtanitti nageenyi keenya jaalalaa fi kabajaa sinaa qaqqabu odeeffannoo wal ispoortii dhimmoota biyya keessa fi ala jiran qabadhee kanan istiidiyootti argamu anannat biraanuti hanga xumura odeeffannoo ispoortii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya kabajaati daqiiqaawwan muraasa qabu keessatti odeeffannoowwan jiran gaggabaabsee isinitti himaa gulaallee waancaa addunyaatiin Egypt goolii 2-0dhaan Itoophiyaa injifachuun carraa hirmaannaa waancaa addunyaa argachuuf qabdu bal'ifatteetiin jirti biyyattiin miila tokko gara waancaa addunyaa bara 2026tti galfatteetiin jirti jenneetiin kaasuu dandeenya eda kaayirooti tapha ramaddii marsaa 8ffaa ramaddii Har'a biyyoota kanneen lama walitti fideen taphicha Egypt goolii 2-0dhaan mo'atteetiin jirti guutumaan guutuutti warri fara'oonotaa tapha edaa kanaan olaantummaa Itoophiyaarraa fudhataniitiin jiru jechuun ni danda'ama gareen biyyaalessa Itoophiyaarraa dogoggorarraa bilisan turre daqiiqaawwan jalqabaati irratti tapha qonnaa duraatiin balleessan hojjechaatiin turan dogoggorri isaan hojjechaatiin turan garicha qabxii akka dhabuuf yookaan immoo goolii akka keessummeessuuf saaxileetiin jiraat daqiiqaa 41 irratti Suleemaan Amid balleessaa hojjeteen rukuttaa peenaalitii argatan ammoo saalan galchuudhaan taphicha goolii 1-0dhaan warri fara'oon dursaati kan turani boodarras rukuttaa peenaalitii keessatti kubbaa harkaan tuqame rukuttaa peenaalitii argatan taphataa Manchester City Omar Marmush daqiiqaa 45 jalqabaa idileen xumurame daqiiqaa dabalataa kenname keessatti goolii rukuttaa peenaalitiin dabaleen Egypt taphicha goolii 2-0dhaan dursaati kan isaan boqonnaa dhabbaani tapha boqonnaa deebitiinis gooliin biroo hin galin taphicha Egypt goolii 2-0dhaan Itoophiyaa mo'achuudhaan carraa hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026tiin argattu bal'ifatteetiin jirti biyyattiin akka waliigalaatti taphoota 7 kan taphatte taphoota 6 injifachuun tokkoon qixa baatee qabxii 19 carraa ramaddii kana keessaa darbuudhaaf qabdu bal'aa qabdii Itoophiyaan taphoota 7 taphatte keessaa tokko qofa Djiboutii kan mo'atte biyyattiin taphoota 3 mo'amtee taphoota 3 qixa baatee qabxii 6 sadarkaa 5ffaa irratti kan argamtu kibxata Liibiyaatti Itoophiyaan tapha gulaallii marsaa 8ffaatiin Siraaliyoon wajjin kan morkattuudha kan ta'u Egypt garuu tapha kaleessaatiin Itoophiyaa goolii 2-0 mo'achuun hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 argachuuf carraa bal'ifatteetiin jirti ramadduma kana keessaa kaleessa Burkina Fasoon goolii 6-0dhaan Djiboutii mo'atanii warri Burkina Beetiis qabxii 14 sadarkaa lammaffaarra taa'aniitiin jiru carraa lammaffaadhaan yookaan immoo biyyoonni carraa lammaffaatiin darbuu qaban ramaddii isaaniitti irra jiru waan ta'eef carraa sana bal'ifataniitiin jiru odeeffannoo biyya keessaa qabadhe birootiin shaampiyooniin waancaa Itoophiyaa Walaayittaa Diichaan simatameetiin jira waancaan Itoophiyaa bara kana buna Sidaamaa Walaayittaa Diichaa injifatee shaampiyoonii ta'ullee boodarraa waancichi buna Sidaamaarraa fuudhamuun Walaayittaa Diichaaf kennamuun ni yaadatama torbee kana keessa waancicha kan fudhate kilabii Walaayittaa Diichaa warri kanniisota xoonaa kaleessa istaadeemii Sooddootti simannaan taasifameetiifiin jira sirna simannaa kana irratti pirezidaantiin naannoo kibba Itoophiyaa obbo Xilahuun Kabbadaa hooggantoonni sadarkaa garaagaraa dabalatee hawaasni hedduun argamaniitiin jiru mootummaan naannoo kibba Itoophiyaarree kilabichaa fi birrii miiliyoona 25 yoo arjoomu qaamoleen biroo fi abbootiin qabeenya walumatti birrii miiliyoona 10 arjoomaniitiin jiru leensaanii garee biyyaalessaa dubartoota Itoophiyaa umrii 20 gadii taphattoota 33 fi yaamicha taasisaniitiin jiru dhiyeenya leensaa Chaaloo Lammeechaa kan qacare garichi tapha gulaallii waancaa addunyaa qabanii fi qophii eegaluu fi taphattoota kanneen kan yaame leensichi taphattoota 23 kilaboota garaagaraa irraa filachuun shaakala akka eegalaniif waamicha taasisaniitiin jiru onotaa tapha edaa kanaan olaantummaa Itoophiyaarraa fudhataniitiin jiru jechuun ni danda'ama gareen biyyaalessa Itoophiyaarraa dogoggorarraa bilisan turre daqiiqaawwan jalqabaati irratti tapha qonnaa duraatiin balleessan hojjechaatiin turan dogoggorri isaan hojjechaatiin turan garicha qabxii akka dhabuuf yookaan immoo goolii akka keessummeessuuf saaxileetiin jiraat daqiiqaa 41 irratti Suleemaan Amid balleessaa hojjeteen rukuttaa peenaalitii argatan ammoo saalan galchuudhaan taphicha goolii 1-0dhaan warri fara'oon dursaati kan turani boodarras rukuttaa peenaalitii keessatti kubbaa harkaan tuqame rukuttaa peenaalitii argatan taphataa Manchester City Omar Marmush daqiiqaa 45 jalqabaa idileen xumurame daqiiqaa dabalataa kenname keessatti goolii rukuttaa peenaalitiin dabaleen Egypt taphicha goolii 2-0dhaan dursaati kan isaan boqonnaa dhabbaani tapha boqonnaa deebitiinis gooliin biroo hin galin taphicha Egypt goolii 2-0dhaan Itoophiyaa mo'achuudhaan carraa hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026tiin argattu bal'ifatteetiin jirti biyyattiin akka waliigalaatti taphoota 7 kan taphatte taphoota 6 injifachuun tokkoon qixa baatee qabxii 19 carraa ramaddii kana keessaa darbuudhaaf qabdu bal'aa qabdii Itoophiyaan taphoota 7 taphatte keessaa tokko qofa Djiboutii kan mo'atte biyyattiin taphoota 3 mo'amtee taphoota 3 qixa baatee qabxii 6 sadarkaa 5ffaa irratti kan argamtu kibxata Liibiyaatti Itoophiyaan tapha gulaallii marsaa 8ffaatiin Siraaliyoon wajjin kan morkattuudha kan ta'u Egypt garuu tapha kaleessaatiin Itoophiyaa goolii 2-0 mo'achuun hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 argachuuf carraa bal'ifatteetiin jirti ramadduma kana keessaa kaleessa Burkina Fasoon goolii 6-0dhaan Djiboutii mo'atanii warri
warri Burkinaabeetis qabxii 14 sadarkaa lammaffaarra taa'aniitiin jiru carraa lammaffaadhaan yookaan immoo biyyoonni carraa lammaffaatiin darbuu qaban ramaddii isaaniitti irra jiru waan ta'eef carraa sana bal'ifataniitiin jiru. Odeeffannoo biyya keessaa qabadhe birootiin shaampiyooniin waancaa Itoophiyaa Walaayittaa Diichaan simatameetiin jira. Waancaan Itoophiyaa bara kanaa buna Sidaamaa Walaayittaa Diichaa injifatee shaampiyoonii ta'ullee boodarraa waancichi buna Sidaamaarraa fuudhamuun Walaayittaa Diichaaf kennamuun ni yaadatama. Torbee kana keessa waancicha kan fudhate kilabiin Walaayittaa Diichaa warri Kanniisotaa Xoonaa kaleessa staadeemii Sooddootti simannaan taasifameetiin jira. Sirna simannaa kana irratti pirezidaantiin naannoo kibba Itoophiyaa obbo Xilahuun Kabbadaa hooggantoonni sadarkaa garaagaraa dabalatee hawaasni hedduun argamaniitiin jiru. Mootummaan naannoo kibba Itoophiyaa kilabichaa fi birrii miiliyoona 25 yoo arjoomu qaamoleen biroo fi abbootiin qabeenya walumatti birrii miiliyoona 10 arjoomaniitiin jiru. Ramaddii A keessa kaleessa tapha marsaa jaaffaatiin Morokkoon Kaazablaankaatti Niger keessummeessanii taphicha goolii 5-0dhaan kan mo'atanii biyyattiin dhiyoo biyyoota bu'uuraalee kubbaa miilaa yookaan immoo misooma kubbaa miilaa irratti hojjechaatiin jiran keessaa tokko qabxiin isaan galmeessaatiin jiranillee kan agarsiisu kanuma. Kana jechuun bara 2022 ni yaadanna biyyattiin waancaa addunyaa Qatar qopheessiteen hanga walakkaa xumuraa imalteetiin seenaa biyyoota Afrikaa fooyyessuun ishee ni yaadatama. Kaleessa goolii 5-0dhaan Niger yoo mo'attu Ismaa'il Sabriin gooliiwwan 2 garichaaf galcheetiin jira. Elkaabii Elgaamnee fi akkasuma Onaay gooliiwwan tokko warra Morokootiif kan galchanii. Morokkoon taphoota 6 ramaddii kana keessaa taphattee jaanuu mo'atteetiin jirti. Gooliiwwan 19 morkattoota ishee irratti galchite biyyattiin goolii 2 qofa kan keessummeessite qabxii 18tiin gubbee ramaddii kanarra teessee hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 Kanaadaa, USA fi Meksikoon waliin qopheessanii fi tikeettii kutatteetiin jirti. Ramaddii baa keessaa kaleessa morkii tureen Senegaal direesee irrattiin Sudaan keessummeessitee taphichaa Senegaal goolii 2-0dhaan mo'atanii Kalidoo Kulibaalee akkasuma Ismaa'il Saar gooliiwwan injifannoo Senegaal galchaniitiin jiru. Ramaddii kana keessa DR Kongoon kaleessa goolii 4-1 Sudaan kibbaa waan mo'atteef ramaddicha amma DR Kongoodha qabxii 16 dursaatiin kan jirtu. Senegaal ammoo qabxii 15 sadarkaa lammaffaarra ta'aniitiin jiru. Taphoota hafaniin morkiin biyyoonni kunneen lamaan taasisan kan eegamuudha. Afrikaa kibbaa tillee biyya hirmaannaa waancaa addunyaa argachuuf dhiyaatte taateetiin jirti. Afrikaan kibbaa warri Bafanaa jechuudha. Ramaddii caadhaan kaleessa direedhaan alaa Lesotho waliin kan morkatan warri Afrikaa kibbaa taphichaanis goolii 3-0dhaan mo'atanii Nikota akkasuma Fosterii fi Apollos gooliiwwan injifannoo Bafanaa galchaniitiin jiru. Kanaanis Afrikaan kibbaa qabxii 16 ramaddii kana kan isheen dursaatiin jirtu. Beeniin qabxii 11 lammaffaarratti kan argamtu. Kanaafuu Afrikaan kibbaa carraa hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 argachuu qabdi. Ramaddicha durseetii darbuu kan mirkaneeffattu yoo ta'e har'a ramaddii kana keessaa garuu Nigeriyaan Rwanda wajjin kan morkattu. Nigeriyaan qabxiin isheen gulaalli waancaa addunyaa kan biyyoota Afrikaa kanaan galmeessaatiin jirtu gaarii moti qabxii 7 sadarkaa arfaffaarratti kan isheen argamtu. Ramadduma kana keessa qabxii 7 sadarkaa sadaffaarra kan jirtu Rwanda wajjin kan morkattu har'a Nigeriyaan tariitii qabxiin isaan irra galmeessan ni eegama. Cote d'Ivoire dursummaa ramaddii ishee qabatteetiin jirti. Ramaddii faadhaan eeda Cote d'Ivoire Burundi kan keessummeessan dirree isaaniitii irrattiin Cote d'Ivoire goolii deeqaa sadaffaarratti Vakoon Yusuf Bayoon galcheen taphicha goolii 1-0dhaan kan mo'atanii. Simon Adingra ture kubbaa kana mijeessee kan kenne Bayoodhaa fi taphicha Cote d'Ivoire goolii 1-0dhaan injifattee. Ramaddii kana keessa kaleessa Gaambiyaan goolii 3-1 Keeniyaa mo'atteetiin jirti. Ramaddicha karuu Cote d'Ivoire qabxii 19 dursitu. Gaboon qabxii 18 sadarkaa lammaffaarratti kan argamtu. Gulaalli waancaa addunyaa kan biyyoota Awurooppaatiin eda Firaansii fi Itaaliin morkattoota isaanii injifatanii. Ramaddii daataba gulaalli marsaa jalqabaa eda taphatameen Firaans direedhaan ala kan isheen Yukireeniin waliin taphattee taphicha goolii 2-0dhaan mo'atte. Taphichaan Michel Olise akkasuma Kylian Mbappeen gooliiwwan injifannoo Firaans galchaniitiin jiru. Ramadduma kana keessa Iceland goolii 5-0dhaan Azerbaijan mo'atanii. Ramaddii Iidhaan ammoo gareen Gennaro Gattuso Italiin goolii 5-0dhaan Estonia kan mo'atanii. Matteo Reteguin gooliiwwan 2 galcheetiin jira tapha kanaanii. Mosikini akkasuma immoo Raspadori fi Bastoniin gooliiwwan injifannoo garichaa tokko dabalaniitiin jiru. Taphattoonni garee biyyaalessa Itaalii gahumsi tapha kanaan mul'isan leellifamaati kan jiru. Biyyattiin ni yaadanna bara 2022 hirmaannaa waancaa addunyaa osoo hin argatiin hafuun ishee ni yaadatama. Si'a 4 waancaa addunyaa kana milkeeffatteetiin jirti biyyattiin. Ramadduma kana keessa Moldova
Moldovan dirree ishee irratti Israa'el keessummeessite goolii 5-0dhaan kan mo'amte. Taphoota gulaallii waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaa biroo edda taphatamaniin ramaddii laha murkii Krooshaan direedhaan ala odola Faaroo waliin taasisteen goolii Andre Kramaric galcheen Krooshaan 1-0 kan mo'atte. Ramaddii baa keessaa Slovaaniyaa fi Swiidin murkii walitti fide goolii lama qixaane kan xumurame. Lovrichii fi akkasuma Liptuinik gooliiwwan Slovaaniyaa kan garee biyyaalessa Swiidin ammoo Antoni Elanga fi Ayaariin galchaniitiin jiru. Kubbaa Ayaariin galchee kana taphataa sarara fuulduraa Arsenaal Victor Gyökeres haala mijeessee kenneefitiin jira. Switzerlandis kaleessa Kosovo kan keessummeessanii taphicha goolii 4-0dhaan mo'atanii. Manuel Akanjiin akkasuma Imbolon gooliiwwan lama kan galchanii. Vidmir goolii tokko galcheetiin jira. Akanji fi Vidmir goolii tokko. Imbolon gooliiwwan lama galcheen. Switzerland taphicha goolii 4-0dhaan kan mo'atte. Kosovo ramaddii ishee kana milkiidhaan eegalte. Ramaddii caarraa Denmark goolii malee 0-0dhaan Scotland waliin xumuranii. Greece ammoo goolii 5-1 Belarus mo'atteetiin jirti. Taphoota har'atti hufan keessaa garuu Portugal direedhaan ala Armeeniyaa wajjin morkiin taasistu. Morkiin ammoo England dirree ishee irratti Andorra keessummeessitu kan eegamudha. Odeeffannoowwan gaggabaaboo waan muraasan kaasaa Luis Suarez taphoota 6 adabameetiin jira. Taphataan kun miseensota garee faallaa irratti hancufa ta'uu isaatiin wal qabateeti kan imanni irratti banameetiin ture. Kana wajjinis wal qabatee koreen dhimma kan ilaalaatiin ture. Luis Suarez irratti adabbii taphoota 6 dabarseetiin jira. Taphattoota amala fokkisaa qaban keessaa yookaan immoo dirree keessatti yeroo baay'ee taphattoota wajjin walitti bu'an taphattoota ciniinan ta'uus argineetiin jira. Luis Suarez ammallee aguma umuriin isaa deemaatiin jiru waan hangas mara amalaan bilchaachaatiin jiru fakkaatu. Luis Suarez adabbiin taphoota 6 irratti darbeetiin jira. Leensaan Paris Saint-Germain Luis Enrique ammoo yaalii baaqsanii yaaluu taasisuu fi leensaan shaampiyoonii Awurooppaa Paris Saint-Germain taasisan kuni osoo biskileetii oofaatiin jiranu biskileetii irraa kufanii naannoo morma isaaniitii irratti miidhamni gaheetiin jira. Miidhama isaa mudate kanaaf jecha wal'aansa baqsanii yaaluu taasisuudhaaf akka ta'anidha odeeffannoowwan bahaatiin jiran kan beeksanii. Paris Saint-Germain illee dhimma kana ifoomseetiin jira.